Keennamoo adda bilisummaa Oromoodhaa ganna 50 qabsoo ganna 50 gaggeessee har'a ga'ee jira. Egaa kana keessatti wantoonni mul'atan kan seenaadhaanis qaamaan illee keessatti argame arge tokko kaasee waan har'aa immoo itti dhufuun barbaada. Egaa jalqabumarraa kaasee rakkooleen jalqabde uumamuu isaa dheedhiiti jalqabde. Egaa jalqaba sanarratti warra dirree jiruu fi warra magaalaarraa gara dirreetitti deeme yeroo walitti dhufanitti saniin dura warri magaalaa jiru haala dhaaba kana qindeessuu caasaasaa waan hedduu lafa qabsiisuu irratti hojjetaa ture. Egaa warri dirree jiru ammoo quunnamtii hin qabu malta akka deemu hin beeku ture. Gaafa dirreetti gad dhufan inni kun akkaataa warri dirree jiruuf itti herreegaa turee fi akkaataa warri magaalaadhaa dhufe itti gadi dhufe sun rakkoo uume agartee. Egaa kun bakka kanatti qaamni riphee lolaadhaa tokko hooggansa gaggeessu ifaaf qulqulluu waan cufa abdeet wal godhuun rakkinoonni akka hin dhufne taasisu ture. Egaa kun isa jalqabaati. Kun rakkoo isa duraa hogguu ta'u isa lammaffaatti irratti ammoo rakkoolee kanaayyuu ilaameedhaan furuurra namuyyuu yaada isaa dursuun kun ammoo deebi'ee egaa miidhama kasaaraa guddaa dhaaba irratti fidee bakka lamatti bahuun dhalate jechuudha. Egaa inni kun isa jalqabaati. Egaa kana keessatti kasaaraan yeroo san mudate kan mul'ate yeroo chaartaraa ture jechuudha. Yeroo Tigree fi Dargiin kufe gaafa san rakkoon dhalate sun yeroo sanatti tokko ta'amee deemni dhabuun sun paaworii waraanaadhaa. Yeroo sanatti gannu buusee warri ammoo paaworii waraanaa guddaa qabu akka barbaade tochuutti isa geesse jechuudha. Egaa gufuu ta'e yeroo sanatti jeequmsa ta'e. Egaa jeequmsa sun waraanalleen yeroo sana ture hin facaase ganna 17 dabre sanatti waraana gaafa sana faca'ee hin geenne jechuudha. Kasaaraa guddaadha jechuudha. Egaa sanbiras dabramee bakka lamatti bahamee osoo bakka sana deebi'amee hin qabamin chaartara seenuun dhufee wanta duratti jedhe san cufti nu mudate jechuudha. Sanaan booda egaa dhaabii kun akkanumatti dhufee yaadii walitti agarsiisuun wal dhugeeffachiisuu dhabuun gartee hir'inoota yeroo sanaatti chaartara keessatti fidee boodarra ammoo deemee egaa korri sabaa hatattamaa 98 Somaaliyaatti taa'een booda akkasumatti bal'atee dhufe. Egaa deemee rakkoon sun osoo hin furamin 2000 jalqaba irratti haalota waliin fudhanne tokko dhalate wal fudhachiisuu dhabuun mul'ate. Sanarratti saayidii qabachuutti gaffidee jechuudha. 2001 deebi'amee bakka lamatti akka bahamu taasisee jechuudha. Egaa silaa jalqaba seenaa kabarannuu fi tokko waan gaarii abbaan kee yookaan namichi dura jiru sun godhe akka sanarra deebitee jabaa goote yookaan duratti harkaanfachiiftu godhuudhaaf barata. Lammaffaan ammoo rakkoo yeroo san keessatti mudate adeemsa kee egeree keessatti akka inni deebi'ee si mudanne barumsarraa fudhata. Qabsoo gaggeessaa jirta. Warraaqsa kan gaggeessu jirtu. Qabsoon kun ammoo kasabaati. Abbaan qabsoo kanaa saba ilma isaatti gabbaraa jira. Fedhii fi yaadi isaatiillee achirratti hundaa'ee ilma isaatti gabbare. Kanaaf ka qabsaa'otaa osoo hin taane kan sabaatii jechuudha. Ilma isaatti gabbare. Qabsaa'onni kana laaluu malan. Kana laaluun hanqatee 2001 odoo sanarraan baratamin deebi'ee rakkinni akkasiidha. Jeequmsa akkasii raafame akkasiidha sun 2001 dhalate. 2001 hogguu dhalatutti isa duraatirraa dhaabuma keessattii fi nama murtaa'e irratti ture. Yeroo 2001 dhufutti ammoo hawaasaas darate. Hawaasis bakka lamatti bahuun namuu yaada isaa garagaratti namaatti himachuun nama dammaqchuun inni kun hawaasichas lama qoode. Dirree waraanatittis waraana bakka lamatti qoode. Dharraalee kana keessatti egaa yeroon sun yeroo murteessaa ture. Silaa seenaa sanarraa batamee tokko jalatti yaada isaa kana deebisee wanni kun kan nama qabsoo godhu miitu osoo hin taane kan isiin miitu saba. Kanaaf qabsaa'aan ammoo kan fudhatee miidhama soo qabaate miidhama sana ofitti fuudhee agartee qabsichi akka miidhamne duratti harkaanfachiisuu achirraa barame sun achirraa baramuu qabu sun idoon baramin hafe 2001 sunis bifa kanaatti hawaasaas daratee bakka lamatti qoodutti geesse. Boodarragaa
humnaan furamuudhaaf deemame sun yaadii gamlachuyyuu humnaan furuudhaaf deemu sun gam tokko waraana keessatti akka deebi'ee waladhuun mudate achiin booda qaami tokko gara mootummaatti gaduu dhufe kasaaraa guddaa fide jechuudha. Osoo kana keessaa hin bahin antu kanan qaamaan keessa jiru. Hawaasichis akkuma lamatti qoodameen osoo jiru adeemsa keessatti xiqqaatu jijjiiramni dhufaa osoo jiru waraana gaafa 2001 dandeettiidhaanis baay'inaanis keessattuu dandeettiin qondaalota yeroo san jiru osoo ganna 8tti bakka sanatti hin deebi'in 2008 deebi'ee dhufe jechuudha. Egaa 2008 deebi'ee dhufe bifuma sanaatittiin 2001 irraayis sanaan dura ture irraayis akka inni kasaaraa saba kanatti fide akka Oromoon itti miidhamte akka Oromoon tokkummaa isiitti dhabde osoo lakkaa'amee jiru kan bahameef sabaaf ta'e garuu miiraan deemiin kiyya caala jechuun yaada wal jalatti galuun walii cabu dhabuun miidhama kaleessa san ammas deebisee daree agarte kana keessatti egaa wanti saba kanarra ga'e miidhamni saba kanarra ga'e baay'ee guddaadha. Absoon isaa duratti kan tarkaanfanne isa godhe hamlee isaatis buuse 2008 sun deebi'ee bakka 2-3 gara 5tti deebise osoo tokko ta'ee diinatti fuulandeeffatin 2008 wanta tatta'ame namuyyuu garagaraan akkasitti qoodamee gale kan agarraa turree jechuudha. Duuba silaa qabsaan qabsoo godhu isa dura jirurraa isa duraatirraa inni lammataa baratu isa lammataatilleen yoo bir dabarte taate inni sadaffaan itti daruu mala kan miidhamaa jiru sabicha qabsoon kun ka sabaati fedhii fi hawwiin yookaan akkaataan itti deemamu kiyya caalaan osoo ka dhuunfaa ta'e eeti kan gaggeessaa jirtu ka sabaati wal jalatti galamuu dhabuun yaada kana walii araarsuu dhabuun miidhamoota kasaarota agartee sadarkaa sanatti hin jenne fiduu isaati. Egaa deemee qabsoon kun bakka amma jirru kanatti ga'ee har'a ammoo qabsoo kana rakkooleen gaafa sana fide waan har'a dhalataa jiru kana hanqisuu danda'u akka deebi'ee darana babal'atu akka deebi'ee ummati kun itti miidhamu sadarkaan gannoota jaan dabre kun keessatti dabarfame cuftiyyuu wanta sanarraa kan maddee jechuudha agarte. So silaa qabsoon nami dhaaba kanaa ganna 50 lakkoofsise seenaa guddaa injifannoos guddaa kan qabu waan baay'ee keessa rakkoolee adda addaa keessa ofitti hirkannoodhaan dabree bakka kana ga'e agartee har'aaf galaa ta'u yeroo ammaa kanattis deebi'ee ammoo rakkina kaleessaa sanarraa nami barachuu dhabuun hir'inoota adda addaa sanaaf deebi'amee ammas bakka kennamuutu mul'ate. Egaa nuti yeroo ammaa kanatti maan keessa jira kan jette hubannaa kanarraa kaanee qaamii hamma qabsoo kana gaggeessaa jiru ABO'n waraanni bilisummaa Oromoodha. Wanta kaleessa dalagame sanarraa waan hanqate sana guutee wanta rakkoolee ta'an ammoo bifa akka kanaatiin akka inni furee itti tarkaanfatu tattaafataatuma carraaqaatuma maaliif jennaan yaada yoo gargar illee beetaate dhiiftee jala kanatti wareegama barbaachisu baaftee lubbuu soofeessite taate lubbuu feesiftee akka inni gargar hin baane duratti tarkaanfatu godhuudhaati. Isa kanatu qabsoo kana duratti tarkaanfachi isa kanatu Oromoo abbaa biyyummaa isaatiitti deebisa waan taateef fedhii dhuunfaadhaa yookaan sitti dhaga'amu miira sitti dhaga'amu yookaan yaada sitti dhaga'amu san liqimsitee wareegama jechuun tokko lubbuu dhabdee wareegama lubbuuti qaamaan wareegamta. Sadaffaan ammoo qabsoo kan duratti tarkaanfachiisu jechuun miidhamuullee si feesisa. Miidhama sanallee liqimsuu qabda. Akka dhuunfaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti wareegama sana ofitti fuudhuu qabda. Ati godhaa jirtu ka sabaati kan keetitii miti. Qaama wareegamaati agarte. So isa kana fudhachuuf wal fudhachiisuun yeroo dheeraadhaaf tattaafanne walitti sakeerne waan baay'ee keessas wal dabarsine kan ta'uu qabu isa kaleessaatiiniti. Kan ta'uu qabu wareegama amma jedhe kana cufa fudhanne laafinoota walitti akeekuudhaan tokko taatee deemuu qabda. Deemamuu malee Oromoon waan hedduu qabdi. Namoonni hedduun garuu waan Oromoon kaleessa keessa dabarte itti fayyadamaan turre itti fayyadamuuttis hin jiru. Rakkinoonni adda addaa keessattiyyuu waan sabaa tuqan amma fakkeenya Booran keessatti oggaa fudhate waan Boorantitti itti bu'u nami wal dhabee kan Boorantitti tokkummaa Booranaa sana laaffisuudhaa deemu yoo ta'e araarri isaatillee dhiibate taate eebbaan obbaasa. Maaliif isa kana paawur kana hafuuraan beekaa jechuudha. Lammata ittiin deebi'u. Maaliif wanni kun isaan bira dabreetu saba kana waan miidhuuf dubbiin tun akka kanatti kan keetisitu badii jedhuun ooyinni haratee kaanis haree akkasittiin fidee wanni sun wal qabatee laaqamte taate eebbaan obbaasa. Eebbi kun ammoo kan bakka amma jedhe kana ka akeeku jechuudha.
Egaa qabsoo kana keessatti silaa wantoonni hedduun rakkinoota itti furuu danda'amu akka sabaa kana kanatti hedduudha jechuudha. Seenaa sanarraa yoo baran wanni kun qabsoo Oromootiif bu'aa hin qabdu ka hojjennuuf saba kanaaf jedhame yaada kee cabsite achuma keessatti yoo barbaachisaa ta'elleen achuma keessatti qabsoo gootee yaadi sun qajeelaa ta'elleen achi keessatti sirreessuu qabda. Sirreessuu maltee malee akka kaleessaa sanatti har'a Oromoo waan miidhu Oromoo waan qoodu godhuu hin qabdu. Kuni waan seenaa keessatti Oromoo muudatee dabreedha. Gar fuulduraatiifis muudachuu hin qabudha ka jennu bifa akka sanaatitti egaa rakkooleen dhalatan keessattiyyuu yeroo ammaa kun baay'eetti ulfaataadha. Egaa qabsaa'onnis hawaasi kennas akkan duratti jedhe sana keessatti barnoota isaarraan fudhanne namuyyuu qooda keessatti fudhate isa dirree jiru qofaaniti kana keessatti kanan kaasuu barbaadu. Gaafa rakkoloonni kun amma olitti tuqeessana kaafamu kan irraa yoo beeknellee taate isa lamaan kana keessatti gaafa rakkoon sun dhalate rakkoon sun mudate qaawwi nyaaphaa nutti baname. Hawaasa keessatti illee Oromoo fakkaatee hawaasa seenee hawaasa kanatti gargar qoode akka yaadi sunuyyuu gar tokkotti hin dhufne goosisu ture jechuudha. Dirreetti illee gaafa rakkoon tun dhalatte ka'anuu keessatti argee beeku keessatti nutti ergame warra waliin turerra warri keessa dhufe sun akka rakkoon tun babal'atu godhaa ture jechuudha. Keessatti ammoo ka'ammaa yeroo dhiyoo as keessatti ta'ame kun qaama biyya hawaasaa jiru kanas hirrinoota jiran akkan duratti jedhe sanatti furachuudhaaf tattaafachuurra rakkinni kun sabuma miidha jedhamee ka ofii dursuurra liqimsanii wal fudhachiisanii sabaa kaleessaa isaanii sanarraa badhatee qoodii inni achitti godhu dirree kanatti guddaadha. Kana godhuu dhabuun bal'inaan kan qara dabreetirra kan yeroo kanaatitti irra guddaadha. Waraanatti illee waa galchuun bifa akka kanaatitti walitti buusuun kanneen akkasittiin haalleen hir'inootaa fi laaffinoota jiran kana babal'isuun wantoota akkasiidhaa sun yeroo dheeraadhaa nurratti hojjetamaa ture. Egaa barnoota jechuun seenaa barachuun silaa waan baratte san wanna san hojiitti hiikuu qaba. Angaruu hin dhagahamee malee miidhama isaatiif seenaa sanaayyuu qulqulluutti namitti ilaaluu dhabuun miidhamoota ammoo ammas hafuura amma jiru kana fide carraa kanaan sabiqin warraaqtoon waan keessa dabrame kana seenaa dabrame kana qaawwota uumamuu fi akkasitti keessa seenamee godhamaa kaleessa akkasitti dhufe kana irra deebi'anii kan laalan boruufillee kan ta'uu danda'u akka kanatti yoo hubatan qabsoo kana gar fuulduratti tarkaanfachiisuu hin danda'amu. Yookaan ammoo akkuma kaleessa sanatti ta'uudhaa deema. Garuu akka nama siin jedhe kanarraa kan ka'an wal jalatti deebi'uuf waan barbaachise wal mormine wal falmine kun hin ta'uu qabsoo Oromootiif hin fuudhu. Wanti nuti kaleessa dabre rakkoo akka itti furamu dhabnee gargar bahamee bakka 3-4tti bahamee diinaaf karaa saaqame kun cufti ammatti ta'uu hin qabu. Yoo dogoggorris jiraate, yoo badiilleen jiraate, yoo miidhamilleen jiraate, ka sabaa sanatti durfamuu qaba. Ka Oromootu duratti deemtu sunitu keessattiyyuu yeroo ammaa kana keessatti wanta deemaa jiruu fi haalli paartii keessatti deemaa jirurraa ka'ee miidhamni Oromoodhaa guddaa ta'uu. Ati qabsoo kabaateef saba kanaaf dhuunfaa fi miti jedhamee walitti agarsiisaati. Egaa gam tokkotti deebisuudhaaf tattaafatamaa ture. Ammas itti jirama. Egaa wanteen hedduutu jira. Wanti jal'ates mar tokkotti qajeeluu hin danda'u. Laal waan jal'ataa tokko amma muka jal'ataa tokko muratte battalumattan diriirsee qajeelchaa yoo jette hin cabsite. Guyyaa guyyaadhaan ibiddaan qaqanii as garagalchanii takkan garagalchanii guyyaa tokkoon akkas gootee steepaan fuutee booda sallata sana yookaan ulee sana qajeelchita. Yoo ati ammoo yeroo tokkicha sanatti qajeelchatte hin cabsita jechuudha. Egaa adeemsa keessatti akka kanatti kaammaate qajeelchuun wanti guddaan tokko ammoo mammaaksa Oromoo keessatti waliigalan malee alaan galan kan jedhu waan salphaaniti keessattuu qabsaa'otaaf. Kanaafuu liqimsuu qabda, liqimsuun qaba. Anatu jira jennee yoo fudhatamullee baate taate keessatti teete akka inni deebi'ee qajeelu qabsoo godhu yoo lubbuulleen si feesise taate lubbuu baaftee qajeelchuu malee alatti baasuun kakaleessa Oromoo cabse wareegama kaleessaa hanga sana silaa bu'aa qabeessa ta'uudhaan malee akka inni deebi'ee har'as wareegama dhibiidhaaf bahu taasise. Kanaaf kun akkanatti deemuu hin qabu jennee. Egaa hanga tokko walitti geessaati sadarkaa amma akka dirreetti irra jiru akka amma deemamaa jiruu fi hafuura amma jedhamaa jiru kana miti jechuudha. Kamiyyuu waanan amma kaase kana fudhataa jira. Iskan malee ta'u qaami kamiyyuu ammoo deebi'ee of laaluu qaba. Wanta waan kana affeeree cufaa laallatuu qaba. Oromoon gar fuulduraatitti keessattuu yeroo sa'aatii ammaa kanatti deemsi Oromoodhaa bakka inni jirurraa kan amma bakka inni jiru haalli impaayiritiin tun itti jirtu.
miidhama Oromootitti dhufuudhaa deema. Kanaaf kakaleessaatirraa barbaachisaa taanaan lubbuun leensa feesituu keessatti qabsoo gootee sirreessuu qabdaa malee alatti bahuun hin jiru kan jedhu. Egaa wal dhidhiibatuma egaa sadarkaa amma hagas deemurra hin jiru. Garuu wanti qabsoo kana keessatti laaffinoota yeroo yeroodhaan dhufe barumsa kaleessatirraa hir'inni kaleessaa naa miti qabsoorra jiru kanaa miti kan inni miidhe saba kana kan inni miidhe wareegame akka itti dheeratu godhe rakkoon akka itti dheeratu godhe dararri har'aa akkasitti irra ga'u kun sababa sanarraa kana godhe kanaafuu isi sun yoo akka sanaatitti deebite taate isa kana dheeressuu ta'uu isaa kanaafiyyuu liqimsuu qabda jedhame. Egaa akkuma duratti siin jedhe adeemsuma deemsa keessatti mar tokkotti wanni qajeelu guddaan jiraachuudhaatu akkuma siin jedhe bifa kanaatitti haala amma akkas hafuura hamaa bal'aa deemu kanarra kan jiru osoo hin taane bifa kanaatitti wal fudhachiisatti kan itti deemamee fi kan milkoominatti ittisa argan borus ammoo kanatu gaafatama guddaadha kanatu ulfaataadha nyaani Oromoo kakasaarte qabsoo ganna 50 qote baay'eetti ganna 50 jechuun muuxannoo guddaadha nuti warruma qabsoo ganna 50 san kaayyuma kaleessa san fuune isuma kaleessa sanaan hojjechuutti jirra ammoo waan jamsaa isaanirraa fudhanne wantoon ammoo akka laaffinaatti kasaaraa yookaan qabsoo kana akka inni harkifatu godhan san deebinee sirreessuu jijjiiruu qabamaa malee isuma sanatti deebi'uu akka hin qabne akka inni kasaaraa qabu walitti agarsiisaati. Egaa akkuma duratti sii kaase qaama kamiiniyyuu wanni kun akka hin dhiphanneef wanti godhamaa ture baay'eetti guddaadha. Kan yeroo dabre baroota dabre dhaaba kana keessatti mudate akka inni walitti hin deebine godhamaa ture san caalaa yeroonis gaafa sana namni aangorra turee fi akkaataan inni waan kanatti fayyadame qal'aa xiqqaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ammoo bifa jijjiirrate kabeessumaan dhufe hawaasuma kana maqaa dhaate qabsoo kana yaada kana balleessuu yaada kana doomsuu jalqabe ganna torbaan kan akkaataan inni qawwee callaan osoo hin taane garoota adda addaatiin uummata kanaan uummati kun qabsoon tunis uummati kunis yoo gargar hin qoodin akka barbaadanitti deemii wanta hin dandeenyeef kauma kaleessatti irraa waan dhaalaniif egaa summiileen adda addaa facaasuun waan kana akka inni nuti itti qabanne kanatti miidhama guddaa yookaan akka nu barbaannetti nu dhufuu baatus akkuma duratti siin jedhe wanta maatii tokko qajeelchuudhaaf yeroo fudhata waan taateef azargaa sanarra haa jiraatu malee egaa haa jiru jechuudha. Kanaafuu riiphololaa keessatti seenaa riiphololtoota adda addaa waggaa fudhanne inuma jiraachuu humnaan wal cabsee furee kan gar tokkotti dabre hin jiru. Garuu akka kanaatti liqimsee keessatti hin godhatee qabsoo jabeesse gara bilisummaatitti kan gaheetu irra jiraata. Ka ta'us sanuma. Kanaafuu haaressaa miti jechuun nuti nama ekspiraansii ganna agasiidhaa qabsoo ganna 50 godhaa jiru. Akkamiin taa'oo jedhameen alatti egaa haaluma yerootii fi akkaataa qabsoon itti deemturraa ka'ee tooftaa jijjiirrate bifa hin eegamneen sitti haa deebi'uu malee silaa kan deebi'ee rakkinoonni akkasiidhaa sun ka'u ta'uu malleen dhugaadha. Daandii yoon keessaa ba'e hin beeku haganaan jechuu barbaadaa jechuudha. Ayyee galatoomaa mee gara haala dhaabichaa gama sochiitiin kaasneetu gaaffilee tokko tokkotti deebina. Egaa haala waliigalaatiin imalli waliigalaa waraanni bilisummaa Oromoo fi dhaabni ABO taasisaa jiru rakkoolee bifa namni haasoon otoo hin taane sanarraa aanee milkiidhaan deemaa jira jettanii turtanii. Kanaan adeemsi kun maal fakkaataa keessaa bobbaa lolaa dhiyeenya kana walitti fufinsaan taasifamaa ture wal qabatee injifannoon argamaa turee fi jiru bu'aa qabeessa moo dhaabichi sochiirra hin jiru jedhanii namni haasa'uudha maal of irraa qabdu akka sochii yookiin hojii waraanaa dhaabichi geggeessaa jiru. Egaa baatii lammaffaa natti fakkaata yoon dogoggore. Caasaa haaraa jechuun bifuma heeraa fi seera bara 2017 irratti hundoofne kaleessas seeraa fi heera sagantaa siyaasaa fi akkasumas heera bara 2017 irratti hundoofne ABO'dhaa yeroo jalqabaa hooggana olaanaa filu isuma san raggaasifne isumaan deeme. Egaa yeroo sanarraa kaasee hirrinoonni caasaalee ni turanii hirrinoota caasaalee kana akkuma heera sanarratti jirutti fi eega qindeeffannee wantan duratti siin kaase hedduu keessa eega dabarreen boodatti rakkinoota jiran agarree maalirraa ka'e jedhame wal mormiinii fi qeeqii guddaan falmii guddaan eegodhameen boodatti falli duratti siin jedhe sun qabsoo saba kanaa akkanatti muudamatti geessaa waan taateef gama kanatti gam tokkotti deebi'ame isa kaleessa seenaaf lakkifame seenaa kaleessa hammaatee qabsoo Oromoodhaa duubatti deebise kana deebisuu hin qabnu jedhame
caasa haaraa, zoonii haaraa akkuma kanaan dura kaasatti caasaan akkuma heerarra jirutti utubame eegasii bobbaaleen atamma jette kun bifuma walootiin mari'atamee bobbaan irbushinnigaa tokkoffaa itti fufa isaatillee godhame jechuudha. Kana keessatti egaa wanti injifannoo guguddaan keessattiyyuu diina irratti tarsiimoo diinaa facaatu akkaataa diinni nurratti bobba'aa turee fi gannoota dabran nu rukutaa ture irraa itti milkaa'aa ture sana fashalsuudhaan agartee waloodhaan qindeeffamee waloodhaan bobba'ame egaa milkiilee gaarii injifannoo gaarii diinilleen akka inni kaleessaa sanatti waan qabatu akka kaleessa sanatti akka inni hin deemne sakaalame waan qabatu akka wallaalchifametti namuu kallattii isaatiin yeroo sa'aatii fi kallattii guyyaa tokkotti itti fufame injifannoo bareedaa fi cululuqaa baay'ee gammachiisaa abdii namatti horu tarsiimoo diinaatis inni irratti baafate kan cabse karoora baay'eetti qindoomina qabu ture. Egaa hagammaa itti fufaa jira. Injifannoo guguddaatu galmeeffamaa jira. Kanaaf waliigalatti akkaataan waraanni bilisummaa Oromoodhaa eegaa waan kan keessaa bahamee waan jirtu walitti agarsiifamee bifa haaraatitti of haaromsuun leenjii haaromsa kennuun barnoota adda addaa kennuudhaan wanta hir'ina jennee kaleessa waan kana fide jennee laf keenne san cufa akka guutatu gama siyaasaatiinis hir'inoota jiran gama rikruutmentiin hir'inoota jiran kana akkaataa waliigalatti tika keessaatiin jedhu kana rakkoolee turan sana akkaataa itti irra aannu inni qindeeffannee sochoone keessatti bu'aalee guguddaa gara fuulduraattis ammoo kan itaanutti dhufuudhaaf kan nu geessu fedhiin akkasiitis hamleelleen itti jira. Bobbaan ati baante kun injifannoo milkii ammas ittum jira jechuudha. Ammas ittum jira. Gara fuulduraattis kan caalaa qindaa'ee kan itti fufuudha. Baay'eetti fedhii guddaa bifa akka sanaatitti deemu fedhii guddaa waraanni qabu fedhii guddaa qabaachuun ammoo injifannootti si geessa. Kun egaa hafuura akkasiisantu mul'ata. Hafuura akkasiisanaanis ammoo injifannoolee guguddaa galmeeffamaa jira jechuudha. Ayyee egaan hojii boonsaan hojjetamaa jiru kaastaniitu dhimmoota namoonni burjaajii irraa bilisa ta'anii fi akka dhaabaattis Oromoon ammoo waraana bilisummaa Oromoo abdataa jiru wanta qilleensarraa odeeffamu akka inni abdiin kutanne gochuuf yaada tokko qulqulleeffachuu fi isinirraa gaaffii kaasaa jirra. Egaan dhaabni ABO caasaa hin qabu qilleensarra jira yeroo jedhamu dhageenya. Egaanitis isinis amma kaasaa jirtan baatii gurraandhalaa bifa haarawaatiin hooggansa waloo teechifateera. Akka itti aanaa dhaabichaatti dhaabichi akkamiin sadarkaa kana ga'e yoo dhugumaa kanii sadarkaa caasaa hojiittiin hojjetu qabu ta'e ammas maal hojjechaa jirtu dhaaba akkamiiti? Fakkeenyaaf dhaaba olaantummaan yaada tokkoo nama tokkoo yookiin heeraaf seera qabaatee socho'uu hin dandeenyedha. Heera bara 2017 maxxanfannee deemaa jirra kan jettanii fi kaammoo nus beeknullee akka jirtu ta'e namaaf hawaasaaf akka ifa ta'utti baay'ee fudhadha. Dasa daandii egaa caasaa hin qabuun qilleensarra jira yeroo jedhamu dhaga'amaa itti duuba yoo sun hin jirreyyuu milkoominaa kanaatu hin jiru. Garuu akkuma duratti sii kaase darana ka duraanittirra waalteffatame rakkoolee jiranis waloodhaan karooras waloodhaan baafachuun caasaa guutuu akkuma heerarra siin jedhe sanatti caasaa guutuu lakkaa'ame yeroo ammaa kana egaa hojjetamaa jira jechuudha. Egaa yoon akkas jedhu namni tarii fagoo laalu waan hedduu beekuu dhabuufaa mala. Garuu kan nuti hojjetaa jirru bifuma akka kanaatiin egaa gara fuulduraattis kana caalaadha qindaa'ee hojjetama. Maaliif itti jira? Durattiin sii kaase wanta tokko qajeelchuudhaaf yeroo dheeraa sirraa fudhachuuf mala. Yeroo gabaabaatti wanti hedduun sirraa'ee qajeelee deemis dhabuufaa mala. Waan amma dirree keessattan siin jedhu agartee caasaa guutuu jira jechuudha. Caasaa guutuu jira. Waan kana ammoo gara hojiitti itti deemamaa jira. Yoo kun jiraate hojii guddoo hojjetta. Yoo kun jiraate rakkinoota adda addaa furta. Yoo kun jiraate agartee hafuura tokkoon jaallummaadhaan hojii hojjetta. Kanaaf amma kana ittiin deemaa jirru bu'aaleen milkiileen argannes hir'inoota jiran kabachuudhaafis agartee baay'eetti waan guddaatu hojjetame. Egaa keessaan dhufee rakkooleen akkuma duratti ammas irra deebiin kaase. Wanni tokko ogguu xiqqoo qoore deebistee bakka sanaan ga'uudhaaf yeroo sirraa fudhachuus mala. Wanta akkasiidha. Qabsoo keessa jirta. Warraaqsa keessa jirta. Waanan duratti sii kaases akka jirutti jira. Kan rakkoolee sitti uumu, kan rakkoolee kana
garma dhibiitiin dadhabee gar dhibiitiin sitti fidu jiraachuu faa mala. Egaa isa kanarra aanuudhaaf isa kanatti qiyyaafatee tokko lamaan osoo tokko hin jedhin lama jechuu hin dandeettu bifuma akka sanaatittiin itti fufumaa jira. Kanan sii kaasan mallee irra deebi'ee milkoomina sitti agarree jira. Agartee bu'aaleen agarre wantoota adda addaadhaa agarsiisuuf furuudhaafis egaa milkii guguddaa qabaa jechuudha. Kanaaf wanta jedhamu kun cufaayyuu irra aanuudhaaf waloodhaan dhaabii kun dhaabaa hooggansa waloo gaggeessu hooggansa waloodhaa gaggeessu keessatti qoodi ati baatu qabda. Namuu qooda qaba. Dhaabni hoogganaa ammoo isa kanatti fayyadama. Nami tokko nam tokko agartee bu'aan isaatis diqqaadha. Nami hedduun ammoo yoo walitti fide kan nami tokko hin argin sana agarsiisa. Bakkoota rakkinni jiru walitti fida. Yaada kenna, yaada burqisiisa. Kanaaf anaan duralleen muuxannoo isaatitti guddaadha qabna. Kan akka nam tokkootti gadi buutee fudhachuun wantoota ati yaadde sii bal'isee deebi'ee namoonni sunis ammoo fedhii fi hawwiidhaan waan ati itti gadi kennitu fudhatee yeroo inni milkoomsu ture jechuudha. Kanaaf isa kanatti dhufuudhaaf dhugaatti jalqaba isaati. Egaa rakkinoonni adda addaa hedduudhaan kan mudatan jiraachuus kun akkuma jirutti ta'ee ammatti ka deemaa jiru akkuma duratti sii kaase wanta hedduu kaafne kasabaaf hin taane ganna lamaan dabre kaafne wal morminee wal abaarree waan finnee hin ta'u qabsoo Oromootiif ka ta'uu danda'u kanuma qofaadha. Akkanatti waliin jenneet kan malee hin fuudhu jenneet walitti deebineet caasaa kanatti wal deebifneet deemutti jirra. Inni kun ammoo adeemsuma keessatti bu'aan isaatis namuyyuu argaa deema hojiittis agartee qooda walirraa fudhachuun qooda walii kennuun gaafatama sanarratti deebitee namni kun itti dhaga'amee hojii hojjetee siifillee waa sii kennuun bifa akka kanaatitti nugguu deemtu bu'aa olaanaa ka qabu ta'uu egaa eenyullee ni beeka. Ammas egaa nutis akkuma heerattii fi seera dhaabichaati irratti hundoofne hooggansa waloo kennuudhaaf kan hir'ate sirreessuudhaaf kan laaffate jabeessuudhaaf deemsi deemaa jiru ittuma dhufna. Hir'inoonni jiran sirreessuun dirqii ta'a. Anananitti sararee siimu waan seenaa duratti sii kaase akka waan kanatti ciccitee sirreessitee duratti tarkaanfattee Oromoon bu'aa itti argattu godha waan ta'eef kun itti amaname wal dandeettee waan jiru cufarratti waliin falmite keessumatti dabruutu qofaatu Oromoo duratti tarkaanfachiisa. Keessattuu sa'aatiin kun sa'aatii murteessaadha Oromoodhaaf. Egaa raafama impaayiritii tanaa kan agartu kana. Raafamni kun yoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa jabaa hin ta'in, yoo tokkummaan Oromoodhaa jabaa hin ta'in, wanti Oromoo irratti gad dhufuudhaa deemu eenyufilleen ifaadha. Namni didiqqaalleen ijoolleelleen kan arguu danda'uutti dhufuudhaa deemu. Kanaaf falli isaatiif furmaanni isaa tokkichi waloodhaan sochoote humna jabaa taate seenaa kaleessatirraa gam tokkotti tarkaanfatte jijjiirama fiduu danda'u. Ilmi abbaa caaluu qaba. Yoo abbaa hin caalle taate achum dhaabbata jechuudha. Duratti sin tarkaanfachiisu. Achum dhaabbata. Bakkuma kaleessate jita jechuudha. Jaarsa bira hin dabarre kaate. Achum dhaabbata. Ammoo duratti tarkaanfatee bakka sanaan ga'uudhaaf ati dabartee argamuu qabda jechuudha. Dabartee argamuun ammoo hojiidhaanis rakkoolee dhalatan maraayyuu fudhatee liqimsite kan kaleessaa sun akka ittiin deebine goote duratti tarkaanfachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Fudhachuu qabda, liqimsuu qabda. Qaama wareegamaa keessaa tokko lubbuu qofaa miti yookaan ammoo qaama hir'achuu qofaa miti wareegama miidhamuullee jira. Miidhamuun keessa ati ol fuutee yoo jette taate kakaleessatti isa deebifta lamaatti yookaan sadiitti baaftee deemtan. Inni Oromoodhaa bu'aa maan qaba. Wareegamni ati baasaa turte sun wareegamni kaleessa bahaa ture ka har'a ganna jaan kan keessatti bahaa ture sun bilaashatti yookaan ammoo hojii odoon beeknu hojii diinaa hojjettee jechuudha. Kanaaf isa kanatu bu'aa qabeessa. Isa kanatti namni itti amane bifa akka kanaatiin deemaa jirra. Isa kaleessatiif eeggaddaatirra wayyaatti deemne kan kana caalaa bu'aa qabeessa taasisuun dirqama ta'a. Kun eenyu biratti illee fudhatamee akka kanatti ta'aa jirra jechuudha. Egaa yaadota tokko dhimma dhaabaatiin wal qabatuuf ejjennootiin wal qabatu gaaffilee tokko sinii kaasaa. Ammatti ejjennoon dhaabichi gama bilisummaatiif walabummaaf qabu maalirra jira? Wanti sharafame jira gabaabinaan? Jaaldaandi kuni waan dhaaba kanaaf gaaffii miti. Maaliif jennaan walabummaa bilisummaadhaaf wareegamee agarsiisuun bahe. Isa kana dhabeet uummati keenya saamamee, ari'amee, ajjeefamee, baqatee sadarkaa sanatti hin ga'eet ilma isaa itti gabbareet bakka kana har'a bakka amma jiru kanatti hin dhufe. Yaadi kun yaada sharafamuu hin dandeenye. Yaada sharafamuu hin dandeenye. Isuma kanatu Oromoo keessa jira. Sababi hanga har'aatti uummati kun dhaaba kanaan wareegama barbaachisu baasaa jiruu fi yaada kana, ayidoolojii kana kan
kun keessaa bahuu hin danda'amu. Akka dhaabaatti gonkumaayyuu sanarraa gar tokkotti deemuu hin dandeettu.